Akkami nagaa hordoftoota keenya nagaa keessanii hayee hundi keessan baga jiraatanii egaa kasin hordofaa jirtan kun Oromoo Samsangidha. Barnoonni keenya kanarraa akkaataa notification WhatsApp istee ka FB kam Facebook full screen irratti akka inni hin mul'anne akkaataa itti dhoysuu dandeetta yookiin itti akka inni hin mul'anne gochuu dandeessan ka wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhu fakkeenyaaf namni tokko yeroo chat isinii godhu notification full screen irratti isinii baha jechuudha. Notification kana akkamitti akka hidhuu dandeessan yookiin ofirraa dhoysuu dandeessan ka wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Mee warroota hin galiniif yeroo takka akka isiniif galuuf notification maal akka ta'e na jalaa argitu jechuudha warri hin hubatini. Fakkeenyaaf mee amma imo irratti isin agarsiisu. Amma ani imo lama qaba waan ta'eef iyyuu imo kiyya tokko irra badeessee notification maal akka ta'e ilaaltu jechuudha. Telefoon akka nun jenne neef yeroo tokko isin garsiisa jechuudha. Isa kana notification jechuun beeksisa yeroo namni isin barreessu screen jawwalaa fuula mobile keessanii irratti fuula screen irratti mul'atu kana notification jedhama. Notification kana immoo akkamitti akka hidhuu dandeessan ka wajjin ilaaltu jechuudha. Ka WhatsApp isaa ta'u kam Facebook. Gara barnoota keenyaatiin osoo hin darbineen duratti yeroo takkaaf YouTube channel keessan irra galtu. Egaa warroonni ila amma ammatti channel Oromoo Samsung subscribe godhin akka subscribe gootan isin beeksisna jechuudha. Akkasuma hordoftoota keenya barnoota kana babal'isnee barsiisuudhaaf fuula duraaf karoora hin qabnuuf iyyuu channel lammaffaa create goonee jirra waan ta'eef channel keenya lammaffaa akka subscribe gootan isin beeksisna jechuudha. Channel keenya lammaffaan iddoo search kana irra galtanii Ramee online jettanii barreessitu jechuudha. Ramee online haala kanaan erga barreessitanii search gootu haala kanaan isin dhufa jechuudha. Isa profile diimaa qabu kana yeroo takka profile irra cuqaastu. Erga profile irra cuqaastanii bakka kana irratti subscribe gootu jechuudha. Haala kanaan ergitanii isi mallattoo belt icon tanas yeroo takka garrachuutanii bakka all jettu tanarra gootu jechuudha. Hayee kana kanumaan raawwanne notification kana ofirraa dhoysuudhaaf duraan dursitanii mee fakkeenyaaf ka WhatsApp yaadusinu duraan dursa WhatsApp keessan irra yeroo galtan bakka tuqaa sadan irratti tuqxu ergasii iddoo setting geetu tanarra tuqxu jechuudha. Ergasii bakka kanarra gabbuutanii notification iddoo tanarra cuqaastu. Ergasii bakka kanarratti no pop up bakka iddoo tanarra gootu jechuudha. Isa kana akka isiniif galutti no pop up bakka iddoo tanarra gootu jechuudha. Erga haala kanaan gootanii asii baatu jechuudha. Kan imo saaluma saniini setting keessan irra deemtu. Yeroo takka setting keessan irra yeroo galtan xiqqoo gadi buutu. Bakka kanarratti erga dhuftanii apps iddoo kanarratti click gootu. Erga click gootanii amma application notification isaa full screen irratti akka hin mul'anne dhoysuu feetan san bira deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf ani jalqaba imo irratti sin argisiisa ture mee amma imo bira haa deemu. Fakkeenyaaf inni imo akkuma isin argitan kana isa kanaadha jechuudha. Ergasii yeroo haala kanaan yeroo takka app irratti cuqaastanii yeroo app bira geettan yeroo takkaaf app irratti cuqaastu jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma imo irratti cuqaasu. Yeroo imo irratti cuqaase gadi bu'aa jechuudha. Yeroo xiqqoo gadi bu'e iddoo notifications jettu argattu yeroo takkaaf irratti click gootu jechuudha. Ergasii amma notification san hunda fakkeenyaaf chaatii namni chaat isinii godhu haa ta'uti wantoota hunda jechuudha. Ofirraa bakka tokkotti hidhuudhaaf iddoo show notifications jedhu tana mallattoo cuftuu tana off gootu jechuudha. Fakkeenyaaf amma banaa jira mee of haa goonu haala kanaan off gootu jechuudha. Amma imo kiyya kanarratti namni naa barreesse notification fuula jawwala irratti mul'ate jawwalli kiyya silent irra jiraatee fi jiraachuu baates nan jeequ jechuudha. Amma haala kanaan amma imo lamaan fayyadamuuf iyyuu an imo beetas mee haaluma saniin hasirreessu. Haaluma saniin ammas gadi buutu notifications iddootu irra galtu. Ergasii as bakka mallattoo cuftuu tanaa isii fuula duratti argamtu tana show notification iddootu gara fuulduraa irratti akkuma isin agarsiise isii tana off haala kanaan gootu jechuudha. Amma kanaaf hundi isaatu isin app irraa hidhuu barbaadan kan sirriitti itti fayyadamtan messages yoo ta'e
isa kamiyyuu messenjera hidhuu ni dandama hundi isaatu hidhuu dandeessu jechuudha. Mee nama fakkeenyaaf WhatsAppis akkanan jeeneef WhatsAppis irraa hidhu. Haya WhatsAppis lama fayyadamaan ta'eefiyyuu haala kanaan erga WhatsApp irrattis yeroo takkaaf cuqaastanii notifications iddoo bira deemtu. Ergasii akkuma jalqaba isiniin jedhe bakka kana off gochuu qofaa jechuudha. WhatsApp itti aanus haaluma kanaan ergasii asirratti cuqaastu. Akkuma isiniin jedhe mallattoo cuftu tana off gochuu qofaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf haala kanaan WhatsApp kee lamaanuu off godhee baheera. Mee amma fakkeenyaaf WhatsApp kee irrattis barreessee isin argisiisu immoo reefuu notification fuula jawwaala kee irratti mul'atu sanirrattis yeroo takkaaf lama fayyadamuun ta'eef barreessee isin argisiisu nafaana bu'am. Kino akkuma isiniin jedhe amma barreessee jira jechuudha. Imo kiyya irratti barreessee jira. Hanga ani deemee imo sanirra seenutti notification sun fuula irratti beenan jeequ jechuudha. Namni na barreessuu dhabus hanga kallattiidhaan iddoo barbaadu san galutti yookiin imo irratti namni na barreesse hamma imo sanirra hin galutti nan jeequ jechuudha. Notification fuula jawwaala irra mul'ate. Mee fakkeenyaaf wajjinumaan haa ilaallu. Akkuma isin amma argitan imo kanarratti haa jedhee barreessee ture jechuudha. Akkuma isin amma argitan han hayyedee barreessee ture jechuudha. Imo isa sanirratti yeroo achi deebisu kinu amma ilaala. Haala kanaan yeroo imo sanirratti deebisus beesisni yookiin notification fuula jawwaala kee kanarratti bahenan jeequ jechuudha. Akkuma isin argitan telefoonni kee silent irras hin jiru. Silent irras jiraachuu baatee jiraates nun jeequ jechuudha. Inni WhatsAppis haaluma saniini fakkeenyaaf isa WhatsAppis isin argisiisu WhatsAppis lama fayyadamuun ta'eefiyyuu hay maal jedhu mee gabaabumatti. Akkuma isin argitan kana WhatsApp kee isa tokko irrattis barreesse hay akkamiin nagaa jedhee barreessee tureemi amma notification homtuu fuula jawwaala kee kanarratti mul'anne jechuudha. WhatsApp kee isa akkuma argitan lama fayyadamuun ta'eefiyyuu isa kanarra galee amma isin argisiisu. Akkuma isin argitan amma dhufee jira jechuudha. Akkuma isin amma argitan kana kunoo barreeffamni ani jalqaba barreesse hay akkamiin nagaa jedhee dhufeera jechuudha. Haala kanaan moobaayila keessan osoo silent irraan gooneef notification ofirraa block gochuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan ofirraa block gootu yookiin hide gootanii dhoksuu dandeessu jechuudha. Barnoonni kun baay'ee akka isinitti tolu abdiin qaba. Barnoota keenya immoo viidiyoo keenya like godhaa please. Akkasuma yaada qabdaniifis koomentii jalatti nu barreessaa. Barnoota birootiin hamma walitti deebinutti immoo nagaan nuuf turaa isiniin jedha.